السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوتوتا في أردوتوتا إيمان توب أكمي نجا قبتني فيا قبتني جرتني جرّا كنوتيس الحمد لله. إيكا تكسيتي أران تناس كنوان هاريات ولد دبني جرّا. وان هاريا كن أنا مبرتي هاريا أنا ما تو أكاريات تسودي مملي نمني إيجر في اسم بيسيسن ببلاني جراني تقولي توري جرّا. إسيني لك راه كومنتين إيمان مالي أتي مالي فاي بارينا سويني ba akami fate adagatte mali fate adagatte nan jechu jirtani okay ani le gafite sani sinif debisu dufetin jira jechuudha malif dirqamani sini debisu qabu fi akkasi daawwattoota fi hordoftoota kiyya malif baar fabran deeyne malif fate har'a fagaatti baar hedduu dhukkubsatee jira nani bas achi deemee viidiyoo waraabuu naaf himi joine gizeen isin joo waan biraatiin osoo hin ta'in adiidhaas la telefoona takka kaameraa fudhadhee فيديو رابي توبك يرقديسون بسيطة نتنديبو بس كزين فتيا لالو كزين جولي سالالو كزين أماس حافظة اللي أشوتي إسيا كسي تاني تيسيا كسي تيرارتو كسي بوچو كزين لالو حاملين فيديو تيورا بدو سانو هنكابو هنار كنيجا چودا سانو مافو ديميت مان أبشر فتياتي ججباد وانا كناني جرا وانا كنانا مكونا مجيس مان سان ججبيسي كرامنا يادي بيو جرا چودا حتى رانت أنا ما تناجين فجرة بس سلاكة هذا هي تأتي فيديو رابع أكن سانجنا جرو إيشين أقول سيسو بربادي ترى بس إندن ديني أونين إندن ديني جابيني نسني ناركني هدون غزين سال لالي غزين ما نسال لالي هدون غدا إلما نساوان براتاني سنتين بس أكن مغزين لالو تيوما تكرر دابيت لالا سنما في مالي أني سانجنا نجرا فتياتي يلي أبشر ومامتي ربي وانا كناو غزي صفتانو وان كيري وان سجاله يسدو با كسيبدو بيكو قبطه سنيفو ابشر هما ياديني ان شاء الله ربي اباين مانكتي صفافه يسو اني لوان غدو دندو هنجرو دوايما سيف كودا ابشري وسجنا جرا هما سيتين دغامني اتي دلا جبدودا nama sirraayillee hedduu fakkeenya fudhachuu jira takkatiyaa hedduutu fakkeenya sirraaf fudhataati dhala jabduudha kanaaf jettee harka hin kanniini ammallee harka hin kanniini abshirii waa takkallee hin sitti hin dhagaamin mudhii ta'e hidhadhu yeroo ati mudhii ta'e hidhattee jaarsa kee cinaa dhaabbachuu qabdu yeroon kun jabaattee jaarsa kee wallaannachuu qabdu saniifuu utillee waan qabnu waan rabbi nu dandeessiseen si cinaa jirra hummaa yaadini ati akka buleetti teenya guddooti humaa takkasitti hin dhagaamini baarillee amanta naaka viidiyoo kan yallaalleen hin beeka godhuu danda'u hin jiru du'aayimaan siif godha abshirii si cinaa jirra humaa sitti hin dhagaamini ati dhalaa jabduudha nama sirraayillee hedduu fakkeenya fudhachuu jira takkatiyaa hedduutu fakkeenya sirraaf fudhataa ati dhalaa jabduudha kanaaf jettee harka hin kanniini ammallee harka hin kanniini abshirii waa takkallee hin sitti hin dhagaamin mudhii ta'e hidhadhu yeroo ati mudhii ta'e hidhattee jaarsa kee cinaa dhaabbachuu qabdu yeroon kun jabaattee jaarsa kee wallaannachuu qabdu saniifuu utillee waan qabnu waan rabbi nu dandeessiseen si cinaa jirra hummaa yaadini ati akka buleetti teenya guddooti humaa takkasitti hin dhagaamini baarillee amanta naaka viidiyoo kan yallaalleen hin beeka maaliif xiqqoo dhukkubuu jiraani inshallah garuu inshallah bismillah dhukkubni isaa kun yeroo gabaabaatti rabbi irraa kaasu inshallah akka duraanii deebi'ee gammachuudhaan ijoollee isaatii fi haadha manaa isaatiin jaalala bareedduu duraaniitii fi gammachuu bareedduu duraaniitiin akka waliin jiraatan abdii guddaa qabna inshallah isinillee hordoftoota fi daawwattoota kiyya du'aayi godhaafin isiniin jaa maaliif ilma namaa kun jama kan keessaffaa hedduu jiruun hammaatee jirti oromoo irratti hammaacheetti jirti hanga halagaa isaa tokko irratti hin goone firummaa kee ol deebi'ee waa hedduu namarra godhaa biituutuun jechuudha wallaahi waa hundaafuu ani akkan akkasii jee waan haala biyya kana keessaa haasawuun barbaadu saniifuu hundi keenya akkumatti jirrutti rabbiin waa baasuun isiniin jaa እና waan baartees isinis agartanii jirtanii namatu sirriitti godhees numa jaama Allah waalam ankara waa'ee kan hedduus keessa hin beeku bas garuu humaa takka yaadina inshallah yeroo gabaabaa keessatti akka karaa fayyaa isaatiin nuuf deebi'uuf du'aayi nuuf godhaan isiniin jaa hundi keenya bahar jechuun obboleessa keenya guddaadha obboleessa keenya gaafa rakkootii feera keenya gaafa rakkootii gaafa gammachuutiis gaafa rakkoo ifitti nu deessi gaafa oti rakkane inni finnu qabee gaafa inni rakkate mootii Ibrahim fagaannu abadan isa cinaa jirra garuu waan rabbi irraa dhuftee takka dirqama fudhachuu qabna saniifuu
isallee wallaanachuu jirra inshallah yeroo gabaabaa keessatti karaa fayyaa isaatiin nuuf deebi'a jennee abdii qabnaa du'aayis godhuuf jirra halkan guyyaa isaan majalla deemu jirra miidiyaa kanarra dhufnee waa'ee takka haasofnus gammachuu hin qabnu gaddifatee gadda keenya obboleeyyan isaa ijoolleen isaa akka obboleeyyan kiyya xixiqqooti innillee akka obboleessa kiyya guddaati saniifuu bahar jechuun inshallah rabbi akka garaa isaa laalee fayyaa isaatti adeebsuun jaa isinillee du'aayii godhaafi anillee fatiyaa biraa hin fagaannee abadan fatiyaa biraa waan nafee keessaatillee hin jiru fatiyaa cinaan jira arraas boorisi haafiza atillee jabaadhu mudhii kee jabeeffadhu garaa kee dadduuti obboleessa kee wallaanna duun sinjaa obboleessa kee qofaa miti obboleessa keenya saniifuu obboleessummaa kana obboleeyyan jechuun nama garaa takkaan dhalate qofaa miti utillee biyya namaa kana keessa rabbi waliin nu fide waliin nu qabe wal nu barsiise obboleeyyan garaatiin daran waliin nu jabeesse kun akkana waliin jiraachaa turre ammallee waliin jiraachaa jirra abshir wanti kun dhufuun isin jabeessiti malee wanti kun dhufuun isin jabeessiti malee isin hin cabsisuun sinjaa morma ragatiin cabini inshallah hummaa yaadini du'aayii godhaafi utillee du'aayii godhuu jirraafi waan dandeenyeenillee bira dhaabbachuuf qophaa'uudha waan takkallee waan nu qabu hin jiru saniif waan hangana haasawullee hin barbaannee ture giseen waan akkana haasawaan himimmaan hin ammara saniifuu daawwattootaa fi hordoftoota kiyya wasiin koomentii jalatti nagaafachaa jirtanii fi hanganallee dhufee jechuudha malee ani sila akka kiyyaatti ol baasee hin himu garuu namnillee waan biraa barbaadaaf osoo hin ta'in kaameraa duratti kun baar haala kanarra jira baar maal ta'e akkanatti siriin godhame kana jekka isin fi waan akka maatii keenyaaf isin ilaallu fi waan isinillee inshallah du'aayii gootaniif du'aayii namaatti jaallattu tokko Yuusuf godhe ni qeebalamaa saniifuu isinillee du'aayii godhaadhaa fi cinaa dhaabbadhaadhaa fi fatiyaa sanumaaf viidiyoon waraabamee isin gaddifamuu jira malee waan biraatiif miti namni waan biraatiif jettanii shakkii keessa qabaatan akkuma isin du'aayii gootanii fi abshir jettanii fatiyaallee jajjabeessitanii fi jechuudha akkasii daawwattootaa fi hordoftoota kiyya akkasiin isin jaa ani afifatiyaan wallahi ani beetani gaa angam fatiyaa bira jiraadde hedduu takka maal jaakan ibsuuf hin beeku rabbumaan jazaa isaa kafaluufi egaa arraanta namu waan akkanaa kun qunname angaroo osoo waan akkanaa kun qunnameen isaan biraa deeme viidiyoo isin waraabuu yeroo sanitti hin dhaqqabne maaliif yeroo naachii boosanitti hin dhaqqabne telefoon harkaan qabu isin filmeetiin ture sanumaafi eegan isaan biraa bee ture jira garuu eegan isaan biraa bee xiqqoo hangumaan taayetti wanna kana kun qunname dalagaa deemee dalagaa ramjooti fudhadhee achumatti rawaa achirraa beetiin ammas karaa manaa deema maaliif achi buluun naaf hin mija'u guyyaan ijaazaa qabu achiin bula guyyaa ijaazaa hin qabne immoo ilmootii fudhadhee karaa manaa galee akkasittiin manarraa bakka nama jiru kanarra achi deema jechuudha karaa dalagaa maaliif tamalaalash waan ta'eef hedduu na dadhabsiisa naaf waliin mija'u sila guyyuu halkanuu achi deemee bulee fatiyaan illee abshir jeeni fatiyaa birallee taayaan numaan fedha bas gaa dirqama natti aanisee haaluma jiruutu na dirqisiisee malee fatiyaa irraa fagaachuu barbaadeeti miti isinin jiru barbaadeeti daawwattoota kiyya annaa warri natti hartan dhiifamaa hedduu takka dhiifamaa waan inni laammaa deebiisiniif kan inni jechuudha baar jechuun obboleessa keenya guddaadha rabbi nagayaan karaa ilmaan kee dhiyootaan karaa hedduudhaan yaaluu jiranii quraana fidanii quraanatti karaasisuuf sheeka fidanii waa hedduu yaaluu jirra inshallah rabbi immoo isinillee du'aayii godhaa fi utillee du'aayii goonaa fi akkasii warri koomentiitiin illee fatiyaa jajjabeessuu jirtan hedduu takka galatoomaa hedduu nuuf jajjabeessaa isin jechuun akka haadhaati akka obboleettii guddootii akka waan hundaati miskiina rabbiin immoo gosa takka fatanaa kana yeroo sifidu sifattanuu fi imaana kee sifattanuu fi saniifuu Uma takkan yaadin fatihaa tiyya jabaadhu rabbisi waliin jiraatu hafizaatillee akkasuma hafizaa malee ammas baar fira biyyatan keessanii qaba hundi keessanuu jajjabaadhaa utillee obboleeyyan keeti inshallah gaafa fayyite gaafa tokko viidiyoo kana baharni ilaalee jaabdiin hin qaba saniif waan dhufe hundi ni dabra waan dhufe kana keessatti immoo namni ilmi namaa kun wallaala wala harkaa hangam takka namni kun na dhiyaata hangam takka namni kun narraa fagaata jee wal harkaa saniifuu fatanaadha tun dhufteetuma deemte saniifuu yeroo rukoo namni wal harkaa anillee akkanatti narree ilaara waan sagalee hin taaneef jechuudha akkanatti narree inshallah dhufee miidiyaa irratti siif haasoorra garuma kiyya keessaan yoo salaatii du'aa siif godhee irra caala saniifuu abshir humaa miti baaris inshallah gaafa viidiyoo kana argite
akkanatti naarree abdiin qaba. Saniifuu warroonni immoo waan akkana kana baarra deemsisaa jirtan dhalaas ta'ee dhiira ani nama akkanaati jee irraa isin beeku akkanas jee himuu hin danda'u. Lennoo maalummaa isaan beeku dilis namatti hin seenu jechuudha. Saniifuu bahar abbaa ilmaaniiti abbaa miskiinaati warroonni waan akkana irra daleetan bahar yoo rakkatan yoo bira deemtanuu rakkoo sanirraa nama isin baasuu danda'u. Saniifuu sharrummaa kana dhiisaa. Oromoon Oromoodhaaf as nama gantaadha. Ilmi nama Oromummaa miti Islaamni Islaamummaafillee magantaadha sanada jechuudha. Saniifuu obboleessa keessanii waan isinirraa balleessan waan qabu waan akkanaatiin silaa namatti dhufamuu qabullee miti. Garuu har'a guyyaa keessaa ilmi namaa kun hundi takkaan miti namni tokko keessiiritti godee jaama. Saniifuu warri waan akkana kanarraa hojjetan irraa deebi'a. Maaliif siirii jechuun waan isin qabrii keessanillee isin dhorkite isin dhorkitu isinifillee faayidaan qabdu waan takkallee waan irraa harkatanii qabdan. Baay'ee irratti har'a siirii godhamee jaame waan takka waan namni harkatu hin jiru. Ana gama kiyyaatiin siirii ni isin shakkuu abbaan fedhe godhees inshaallah rabbiittiin hirkadha malee ilma namaatiin hirkadhu. Saniifuu waan isarratti naftan san silaa isin dalagattanuu ni harkattanii silaa isin barbaaddanuu ni harkattanii. Saniifuu namni waan akkana kana gootanillee irraa deebi'aa toobadhaan isinin jaa. waan takka gootanii garuu toobadhaa. Maaliif rabbiinu waa hundanii na araarama shirkii malee jechuudha. Siirii jechuun immoo waan hedduu nama jibbisiisa waan rabbiillee hedduu jibbaate. Viidiyoo keenya kana akka agartanillee ni beeyna. Warra biyya kana keessa jirutu akkana godhee na fakkaata. Waan rabbiin fe'ne irraa fagaadhaa. Waan rabbiin fe'ne gootanii inni inshaallah bor ni fayya. Ni fayyaa fayyuun isaallee hin oolamu inshaallah biizinillah. Namni rabbuu qabu irrumaana namni haqaatu irraa malee haqni irra aanee irra ol ka'ee isin kaanyootan san hin tolu rabbi keessanis dhabdanii namaa waliinis waliin dabina. Anna akkasiin isin jaa rabbaarree rabbi nu fayyisu. Warri sarrattillee waan akkana kana hojjetan booda deebi'aatiitti yaada rabbi keessanii waliin dabina. Jiru gabaabdu jiru addunyaa tanaaf jiru hangam jabaatanillee amata 60 amata 70 bira hin dabarre tanaaf jettanii sharri walitti yaadina obboleeyyan kiyyaa waan sharri waliin nama yaachisiisu hin jiru. Maaliif utuu hanga jiraannu kan yoo gammachuudhaan waliin jiraanne waliin dabarsine bareedaan fakkaataan akka kiyyaatti toobadhaa isinillee baarillee rabbii fayyaa isaan nu adeebisu ilmaan isaa keessatti rabbii fayyaadhaan akka duraanii gammachuudhaan rabbii isaa deebisu utillee waan jannu hin qabnu wallahi du'aa himanuuf godhaa hedduu rakkoodha. Waan akkana kun biyya namaa keessatti haadha ilmaan afurii taate abbaan manaa isii gizee akkanarraa ta'uu dhalaan takka abbaa haadha ilmaan afuriitti miti haatti ilmoota kaatu utuu hedduu nu dhugee jiru. Saniifuu waa hundaa sirriitti asuun hin ta'u akkasii anillee isaan bira deemee viidiyoo waan isin maruu hin dandeenyeef onni hin qabaanne kanas zabeenyina hin qabaanne waan akka nama isaanirraa haasuu akkana fakkaate isaanii booda akkanatti yoon isii dura taa'ee fatihaa wajjin akkana jee isinitti haaseeffatee ni boochi. Ani immoo imimmaan isii harkuun danda'u. Imimmaan isiiti miti imimmaan ilma namaatu harkuun fedhu. Angaraan kiyya ani onni inti kalas nan dandeessu. Isni galee sanumaa fi gizee waan akkana kanallee haasoo wallahi hedduun gaddaa. Waan hundaaf hordoftoota fi hordoftoota kiyya isinillee du'aa godhaa fi hedduu takka du'aadhaan cinaa dhaabbadha. Rabbi hafayyisuu jaa fatihaallee warri beektan warri miidiyaan kun akka obbolummaatti isin wal barsiisee haasofsiisaanii jajjabeessaanii nurrallee isin yoo jajjabeessitan bareedaadhaafis cinaa jirraa isinillee cinaa jiraadhaan isin jaa akkasii daawwattootaa fi hordoftoota kiyya viidiyoon tiyaataaraa tana fakkaatti hanga xumura viidiyoo kanaa waan nama hordoftaniif hedduu takka galatooma hedduu takkaan isin jaalladha hedduu takkaan isin kabaja. Warri chaanaala kanaaf maatiin taane subscribe godhaati chaanaala kanaaf maatii taane isin jaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.